Akkam jirtu barattootaa, egaa yeroo darbe deesimaalota akkamittiin akka walitti daanu liqeeffannaadhaanis haa ta'u liqeeffannaa malee akkamittiin akka walitti daanu barannee turre. Barannoo keenya har'aatti immoo deesimaalota hir'isuu kan jedhu ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti liqeeffannaa malee deesimaalota hir'isuu kan jedhudha. Fakkeenyaan yoo jalqabnu 1.46 hir'isuu 0.34dha. Firaakshinii deesimaalii kana hir'isuudhaaf maal goona? Jalqaba 1.46 hir'isuu 0.34 jechuudhaan hir'isna. Meeqa ta'a jechuudha? 6 hir'isuu 4 2, 4 hir'isuu 3 1 tuqaan akkuma jiruttidha. 1 hir'isuu 0 1dha. Meeqa ta'a? 1.12 ta'a jechuudha. Karaa biraa immoo moodeelotatti fayyadamuudhaan hojjechuu yoo barbaanne immoo maal goona? Firaakshinootatti jijjiirra. 1.46 kan jedhu kana maal goona? Baay'isuu 100 irra 100tiin baay'isna. Yeroo kana firaakshiniitti jijjiiramaa jechuudha. Innis 146 irra 100 ta'a. Kanas moodeelaan yoo agarsiisnu akka kanatti waan guutuu yookiin skweerii 100 kan qabatudha. Kuni 100 inni kan nuuf dhufe immoo 146dha. 146 akka nuuf ibsuuf ammas waan guutuu 100 yookiin skweerii 100 kan qabatu akka kanaan kaasna. Sana booda maal goona? 0.34 jechuun immoo gara firaakshiniitti gaafa jijjiirru baay'isuu 100 irra 100 yoo baay'isnu 34 irra 100 dhufa. 34 irra 100 yoo dhufu asitti 146 kan dibne keessa inni kun 100dha, inni kun immoo 46dha jechuudha. 46 kana keessaa meeqa hir'isna? 34 hir'isna jechuudha. Akka kanatti 34 kana keessaa yoo balleessinu meeqatu nuuf hafa? 112tu nuuf hafa jechuudha. 112 meeqa keessaa? 100 keessaa. Kanaafuu deebiin keenya 112 irra 100dha jechuudha. 112 100 yoo hirtan immoo 1.12 argattu jechuudha. Irraa gadee barreessuun hir'isuuf immoo yoo kana ilaalle 1.46 hir'isuu 0.34 akkuma amma ilaalledha jechuudha. 6 hir'isuu 4 2dha, 4 hir'isuu 3 1dha, 1 hir'isuu 0 1dha. Kanatti 1.12 nuuf dhufaa jechuudha. Kan itti aanu 2.85 hir'isuu 1.23dha. Kanas hir'isuudhaaf irraan gadeedhaan yoo ilaallu 2.85 hir'isuu 1.23 jenna. 5 hir'isuu 3 2, 8 hir'isuu 2 6 tuqa akka jirutti 2 hir'isuu 1 meeqa ta'e? 1.62 jechuudha. Akka kanatti moodeelotatti fayyadamuudhaan hir'isuuf immoo fakkeenya kana yoo ilaallu ammas 2.75 kana maal goona? Gara firaakshiniitti jijjiirra. 2.75 baay'isuu 100 irra 100 jechuudha. 2.75 baay'isuu 100 meeqa? 275 irra meeqadha? Irra 100 goona. 275 irra 100 ta'a jechuudha. 275 irra 100 kan immoo bifa moodeelaatiin yoo agarsiisnu kun 100 qabata, kun 100 qabata, 200dha jechuudha. Warri kun walitti 200dha. 75 ni hafa. 75nis ammas moodeela kan biraa akka kanatti kaasuudhaan 100 ture keessa 75 dibne jechuudha. 75 dibne isheen kun immoo meeqadha? 1.15dha. 1.15 immoo meeqadha? Deesimaalii firaakshiniitti gaafa jijjiirru 1.15 baay'isuu 100 irra 100 goona. Meeqadha? 115 irra 100 jechuudha. Amma maal goona? Isa 275 dibne keessaa 115 hir'isnaa jechuudha. 100 hir'isuudhaaf moodeela kana keessa guutummaa kana balleessina. Kana
balleessinaa. Kana yoo balleessinu meeqatu hafa isa kanaa fi isa kana keessaa immoo 115 waan jedhuuf 15 as keessaa akka kanatti 15 balleessina. Meeqatu nuuf hafa jechuudha. Inni kun 100dha. As keessaa 15 yoo balleessinu 60tu nu hafaa jechuudha. Meeqa dhufa? 160 irra 100 dhufa. Akka kanatti hojjechuu dandeenya jechuudha. Irraan gadeedhaanis yoo hojjennu 2.75 hir'isuu 1.15 5 hir'isuu 5 0dha. 7 hir'isuu 1 6 tuqaan akkuma jirutti 2 hir'isuu 1 1dha. 1.6 ta'a jechuudha. Kanas yoo hojjennu 0 balleessinee 16 irra 10 16 irra 10 jechuun immoo 1.6 waliin wal qixaa jechuudha. Gilgaala 3.5 yoo ilaallu deesimaalota armaan gadii hir'isi jedha. Kanas hir'isuudhaaf 3.45 hir'isuu 0.22dha. Irraan gadee hir'isuudhaan yoo hojjennu 3.45 hir'isuu 0.22dha. Kanas yoo hojjennu 5 hir'isuu 2 3 4 hir'isuu 2 2 tuqa akkuma jirutti goone 3 hir'isuu 0 3.23 ta'a jechuudha. 2.46 hir'isuu 0.34 yoo hojjennu 6 hir'isuu 4 2 4 hir'isuu 3 1 tuqaan akkuma jirutti 2 hir'isuu 0 2 ta'a jechuudha. 2.12 jaarratti 3.71 hir'isuu 0.41 kanas yoo hir'isnu 1 hir'isuu 1 0 7 hir'isuu 4 3 tuqaa akkuma jirutti 3 hir'isuu 0 3 3.3 ta'a jechuudha. Daarratti 4.35 hir'isuu 2.22 irra yoo goonu akka kanatti 5 hir'isuu 2 meeqa 3 3 hir'isuu 2 1 tuqaa akkuma jirutti 4 hir'isuu 2 2.13 ta'a jechuudha. Kan itti aanu deesimaalota armaan gadii moodela fayyadamuu hir'isii jedha. Kanas moodela fayyadamuudhaan hir'isuuf maal goona? Jalqaba gara firaakshiniitti jijjiirra. 2.46 firaakshiniitti jijjiiruudhaaf maal goona? Baay'isuu 100 irra 100 goona. Kunis 246 irra 100 ta'a. 1.32 yoo jijjiirru baay'isuu 100 irra 100 goona. Kun 136 irra 100 ta'a. Kana maal goona amma 246 irra 100 kan jedhu kana moodelaan yoo agarsiisnu akka kanatti bifa asirratti isiniif hojjetamee jiruun maal gootu moodela akka kanatti kaasuudhaan keessaa meeqa dibdu 246 dibdu tokko guutummaatti isa kana dibdu isa kanas guutummaatti dibdu isa kana keessaa immoo 46 dibdu 46 dibuudhaan hir'isuu meeqaa goona jechuudha 136 kanarraa 136 yoo hir'isnu 100 kana guutummaatti yoo balleessitan 36 immoo isa kana keessaa lakkaa'uudhaan balleessitu jechuudha. Sana booda deebisaa moodelaan argachuu dandeessu. Kan itti aanu 2.86 hir'isuu 1.5dha. Kanas 2.86 baasuu 100 irra 100 yoo gootan 286 irra 100 argattu. Hir'isuu meeqaadha? 1.5. 1.5s bifa deesimaaliidhaan yoo hir'isiistan baay'isuu 100 irra 100 gootu 15 irra 100 ta'a jechuudha. Kanaaf maal gootu moodela akka amma gararraatti isinitti agarsiisee kana keessa 286 dibuudhaan meeqa keessaa hir'istu jechuudha. 15 keessaa hir'isuudhaan deebisaa salphaatti argachuu dandeessu. Caarra kan jiru immoo ofii keessan hojjechuudhaan yaaluu dandeessu jechuudha. Kutaa itti aanu maal waliin ilaalla? Liqeeffannaan deesimaalota hir'isuu kan jedhu waliin ilaalla. Akkasitti chaanaalii kana subscribe gochuun akka dafee isiniif gadhiifamuuf subscribe gochuu
hin dagatinaa. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Viidiyoon kun yoo isinitti tole laayik gochuu hin dagatinaa. Galatooma.